arraba waan badaa dubbachuu barate waan ta'eefiyyuu har'a gorfamtee nama sirraa'uu miti waan ta'eefiyyuu yaa arraba ishee itti fufteetii jirti. Akkasumallee uummanni ortodoksii bahee dhiifama na haa gaafatu jettee asirratti gaafii guddaa natti uume. Egaa intala kana yoo namni gara miidiyaa dhufe hojii gaarii hojjetillee akkuma deeggaramu hojii gaariis kan hojjeteetii namni deeggaru akkuma jiru hojuma gaarii hojjeteetii immoo namni hin deeggarre ni jira jechuudha. Maaliif nama hunda biratti hojii namni tokko hojjetu fudhatama hin qabu waan ta'eef kan deeggarus akkuma jiru kan deeggarres ni jira jechuudha. Garuu har'a osoo isheen beektuu tokko taate uummata ortodoksii bakka tokkotti maqaa dhoofteetii uummata hangana baay'atu dhiifama na haa gaafatan jettee dubbachuun isheetuyyuu hangam akka sammuu hin qabne kan ishee argisiisu jechuudha. Waaqayyoon gara lubbuunaa isheetitti haa deebisu. Ijoolleen kun arrafame jechaa jirti. Ijoollee ishee kan arrabsiise isheedha. Ijoolleen kun miidiyaa irratti bahanii wanti isaan dubbatan daa'ima ganaa xixiqqoodha. Sababa isheetiin ijoollee kanallee kan isheen arrabsiisuu dandeessa jechuudha. Kanaaf ofii isheetiif adabaa horachuu dadhabdeeti. Har'allee ijoollee ishee arrabsiisatiidha kan jirtu. Siqaxxil dammoo obboleewwan keenya amantaa musliimaa keessa jiraniinillee walitti nu buusatiidha kan jirtu. Namoonni isheen amantaa jijjiirratteedha ishee deeggaruudhaaf jecha isheerra darrabamaniiti isheerra dubbatan ni jiran jechuudha. Kun sirrii miti. Maaliif namni yoo dogongorellee dogongora isaa sana itti himaa deemudha. Tokkoon tokko garuu tokko warroonni sirrii akka isheen hin taane itti himaan ni jiran jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka Mubaarak jechuudha. Innillee baay'ee nama ishee gorsaa jiruudha. Yaada garaagaraa isheedhaaf kaasee jira jechuudha. Sababa namoonni muraasni ishee arrabsaniidha fi walitti qabdeetiyyuu uummata ortodoksii arrabsuu akka hin qabne Mubeen haa galatoomu, Mubaarak haa galatoomu intala kana gorsee jira. Garuu ishee mootii gorsi nama waan gurratti galuuf natti hin fakkaatu. Nama arraba baratteedha jechuudha. Gaafiin isheen na kofalchiiste keessatti gaafa shaadaa qabattu natti fakkaate gaafii gaafatamtee turte. Islaaminaa keessatti wanti gaafii ta'e jira jennaani lakkii wanti gaafii natti ta'e hin jiru nan beekaa jettee bakka sanitti dhugaa dubbachuudhaaf hedduu na kofalchiiste. Maaliif jennaani nan beekaa waa'ee Islaaminaa ollaan keenya jette biyyatti natti fakkaatanillee. Ollaan keenya musliima sirriitti waa'ee amantaa nan beekaa jette. Asirratti bakka isheen na kofalchiise maali beektu? Erga waa'ee amantaa beekte waa'ee amantaa sanii beekte jechuudha. Asirratti amantaa qeeqofii miti. Amantaa ortodoksii keessa gaafa jirtu amantaan ortodoksii nama ajjeese namaan jira, qullaa deemi namaan jira jettee garuu hanga har'a geessu kanatti amantuma ortodoksii keessa jiraachaa turte jechuudha. Kanaafiyyuu erga amantaan ortodoksii badaa ta'e nama ajjeesishiidhaan jedhe qullaa deemishiidhaan jedhe erga amantaan ortodoksii sirrii ta'uu baate hanga har'aatitti maal gochaa amantaa ortodoksii keessa teesse. Har'a isheen qullaa miidiyaarra baate namoonni waan ishee qeeqaniif namoonni waan ishee arrabsaniif kan isheen amantaa jijjiirratte malee kaleessa amantaan ortodoksii sirrii miti qullaa akkas ta'e namaan jedhu nama ajjeese namaan jedhan jetteetii miti isheen kan amantaa jijjiirratte jechuudha. Garuu har'a arrafameedhaa fi kan amantaa ishee jijjiirratte jechuudha. Kanaafiyyuu erga kuni sirrii hin ta'ini kaleessa gaafa ollaa keetitti argaa turte san ilaalaa turte san barachaa turte san gaafa sasila amantaa kee kan jijjiirrachuu qabdu ture jechuudha. Har'a garuu arrafamtee maqaan kee si badee jennaan maqaan ishee badee jennaan kan amantaa ishee jijjiirratte jechuudha. Mucaan kun beekumsa amantaa itti deemte kana qabaattee osoo hin taane arrafamteedhaaf deemte jechuudha. Maaliif jennaan osoo beekumsa amantaa sanii qabaatte biyaansi namoonni illee ishee gorsaa turanii namoonni bebbeekuun ishee gorsaa turanii hin arrabsinii amantaa namaatis hin arrabsinii namas hin qeeqinii taa'ii waa'ee amantaa baradhu jedhanii namoonni yommuu gorsaanu silaa teessee waa'ee amantaa saniiyyuu ni baratti ture. Osoo beekuyyuu baattee ni barakti ture osoo beektu taate jechuudha. Garuu mootii itti deemtellee namoonni gaafa ishee gorsanu isheen illee teessee amantaa kana barachuu irra deebitee nama arrabsuu ta'e filannoon ishee jechuudha. Kun wallaalummaa isheetidha kan ishee ibsu. Kanaaf namoonni simmeetii keessa galanii yookiin immoo aarii keessa galanii amantaa jijjiirratanii achii booda akka bubbeen waan tokko awwalawwalu akkasitti awwalawwalamanii jechuudha. Kanaafiyyuu filannoon ishee namoota arrabsuu ta'ee jechuudha. Kan nama arrabsaatillee jirtu yeroo ammaa kana keessatti beektee osoo hin taane wallaalteetii jechuudha. Osoo beektee nama arrabsiistu ture. Kaleessa gaafa miidiyaa irratti baatee qullaa ishee akka barbaadde taatu sanii gaafa sanidha isheen kan karaarraa badde yookiin ijoollee isheetillee kan isheen arrabsiisiste jechuudha. Amma rakkinni ishee
ummata ortodoksii irrattidha. Dhugaa viidiyoo isheen hojjettu keessatti ortodoksii fannoo osoo hin jedhin fireen viidiyoon isheen hanga ammaatitti hojjetti hin jiru jechuudha. Tiiktaakii ishee jala galee ilaaleen ture. Viidiyoon har'a tanallee gallakkisaa jirtu. Viidiyoon namoota isheen of jalatti sheerii gochaa jirtullee wanta shamara takka irraa hin eeggamnedha. Innaa waaqayyoon karaatti ishee haa deebisu isheedhaan jechuu jaaladha asumaan jechuudha. Eebbisa. Garuu osoo amantaa ortodoksii irraa buute baay'ee natti tola. Beektee osoo hin taane yaa wallaaltiti osoo beektee deebitee ummata kana hunda isin arrabsitu bahanii dhiifama na haa gaafatanis hin jettu. Maal hojjettee hojii gaarii kam hojjetteeti kan isheen dhiifama gaafattu. Sijjammar miidiyaa kanarratti namni badii hojjetee miti waan gaariyyuu hojjetee namni miicee cuuffee nama afa miidiyaa kanarratti jechuudha. Kan ammoo yaa namni gaafa gara miidiyaa bahu kana hubatee barateeti kan gara miidiyaa bahu jechuudha. Astaayitii gaarii akkuma argachuun jiru yaada gaarii akkuma argachuun jiru yaada addaa yookiin yaada badaallee argachuun ni jira jechuudha. Hundumaafuyyuu immoo raafamuun hin barbaachisu. Akkasumallee immoo xiniqqaaqin namni dhuunfaa ofiif godhu barbaachisaa ture jechuudha. Isheen dura ofii isheetiif gara miidiyaa baate hojii shamara takka irraa hin eeggamne goote jechuudha. Boruutiif illee jechoonni kaleessas dubbattu ta'e har'as dubbattu ta'e biyaansi isheen iyyuu bira dallattee viidiyoon ishee kun namoota hedduu biratti baay'ateetii jira jechuudha. Ijoolleen ishee kun maatiin ishee kun yoo argani viidiyoo ishee kana itti qaana'anii jechuudha. Har'a isheen aarii keessa galtee ummata tokko aarsuudhaaf jecha yookiin isaaniidhaaf deebisuudhaaf jecha arraba garaagaraa jechoota garaagaraa ni dubbatti jechuudha. Dhalli ishee kunillee boruuti itti qaana'aa jechuudha. Namni amantaa tokko barateetillee itti deemi tokko waa'ee amantaa sanii sanuyyuu keessa taa'ee barata waan ta'eef jechuudha. Namoota achi keessa jiran saniifillee kabajaa qabaattee achi keessa teessee baratti jechuudha. Garuu immoo isheen akkasillee nama akkas gochaa jiru miti. Arrabumaadhaaf har'allee kan baate jechuudha. Indoon kan duraanii caalaa uffata uffatte malee fireen kan duraanii caalaa itti abaaste jechuudha. Jechoonni isheen dubbattu biluu akkas godhii baqa jechoonni isheen dubbattu jechoota sirrii miti walumaa galattuyyuu jechuudha. Kanaaf immoo kun sirrii miti waaqayyoon lubboonaa isheedhaaf haa kennu. Garuu tokkoon immoo namni tokkoon immoo jechuudha sila isheen amantaa jijjiirratteef qofa isheerra darrabamaniiti ummata birootillee warroonni arrabsan ni jiran jechuudha. Kun sirrii miti. Har'a micoon tuni amantaa jijjiirratteedhaaf jecha gara amantaa tokkootti deemteedhaaf jecha micoon kun sirriidha jedhaniiti micoo kanarra darrabamanii nama arrabsuu jechuun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Biyaansi isheen arrabfamteetillee nama arrabsuu dandeessi. Hojii nama tokko yoo namni tokko hojii sirrii hojjete hojii sirrii isaa saniin deeggaruudha. Yoon ani fakkeenyaaf yoon ani hojii badaa hojjedhe tokko hiriyyaan tiyya waan ana jaalattuu fi anarra deebiteetii nama naga arrabsuu hin qabdi jedheetii hin yaadu jechuudha. Gochi ta'aa jiru garuu gochoota akkasiitii shamarran tokko biratti ijoollee tokko biratti tiiktaaka irratti wanti ta'aa jiru wanta akkanaati jechuudha. Kun immoo ummanni akka walitti bu'u taasisa malee ummata gidduutti jaalalli akka hin uumamne kan taasisu keessa tokkodha. Wanta tokko hubataniiti osoo irraa dubbatanii baay'ee gaarii natti fakkaata. Sila namni amantaa jijjiirrateedhaa fi isheen amantaa jijjiirratteedhaaf aaranii kaleessamaa hin gorsini kaleessamaa akkas hin ta'ini warroonni jedhanii irraa dubbatanillee osoo dhaabbatanii of ilaalanii baay'ee gaarii natti fakkaata jechuudha. Maaliif uummanni miidiyaa irratti gorsee nama sirreessuu hin danda'u jechuudha. Baay'inaan dhugaa dubbachuudhaa fi namni yoo jalqaba isaatitti sirrii hin ta'in yoo ilaalchi isaa sirrii hin ta'in miidiyaa irratti namni nama gorseedhaaf namni nama arrabseedhaaf namni sirraa'uu hin danda'u jechuudha. Kun isheen uumamaan yookiin immoo jalqabarraa akkanatti guddatte guddina isheetu akkana yoo ta'e har'a uummanni miidiyaa ishee sirreessuu hin danda'u jechuudha. Walumaa galatti namni tokko balleessadhaaf jecha walii galatti uummanni ortodoksii arrafamuu hin qaba jedheetii hin yaadooni jechuudha. Namni tokko islaama keessas balleessadhaaf islaamni akkana jedhaniitii irraa dubbachuun hin danda'amu. Kun sirrii miti. Wanta hojjennu tokko wanta goonu tokko irratti osoo itti yaadneetii goone baay'ee gaarii natti fakkaata. Namni gara amantaa tokkootti deemuudhaaf qofa nama san deeggaruu osoo hin taane hojii nama sanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha dhaabbanneetii jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun sirrii hojjechaati miti kan jirtu garuu uummanni mootii tokko namni tokko ijuma cunuuffatanii isheen sirriidha jedhaniitii warroonni ishee deeggaran jiru. Viidiyoo waggaa 4 dura hojjete deebisanii poostii godhanii uummanni kun fayyaa qabaa jettee dubbatti. Isheen viidiyoo sana akka boru itti qaanoftu osoo beektu maaliif
dura post gochuu dandeesse. Har'a mootiin viidiyoon isheen post goote sun viidiyoon sun ol baheedhaaf yookiin mootii ishuma jalaa fuudhaniiti namni biroo sheerii godhe yookiin poostii godheedhaaf deebitee uummanni kun fayyaa qaba jetteetii arrabsuun ishee ani sirriidha jedhee hin yaadu jechuudha. Biyaansi viidiyoo sanii namoota muraasa yookiin nama tokko yookiin nama lamatu poostii godhe ta'a jechuudha. Garuu uummanni kun fayyaa qaba. Namni dura namni fayyaa qaba jedhee ilaaluu osoo hin taane ani fayyaan qaba jettee ilaaluu qabdi ture jechuudha. Garuu sammuun ishee hin dalagu maleenna. Intalli kuni hojiin isheen itti deemaa jirtu uummataa fi uummata walitti buusuudhaaf waan deemaa jirtudha malee dhuguma amantaa kana hubattee waan itti deemtellee natti hin fakkaatu jechuudha. Osoo amantaan galee fi itti deemte ta'e har'a fireen baatetii gorsa namoota kanaa hunda bira dabartee nama hin arrabsitu ture jechuudha. Waaqayyoon lubboonaa isheedhaaf haa kennu. Ani wanta biraa